Shamarka fuune hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork ABO weerara namoota nagaa Oromoota Walloo irratti mootummaa PP fi mootummaa naannoo Amaaraatiin gaggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsa baase. Guutuun isaa akka itti aanutti dhiyaata. Bara 2022 ABO'n mootummaan paartii Bilxiginnaa yookaan PP Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu ka'umsuma haaromsa ayidiloojii fi Projektii Minilik lammaffaatiin gaggeeffamaa jira jedhee amana. Kunis fedhii daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii jajjabeessuu fi daangaa sabaa fi sablammoota cunqurfamoo Itoophiyaa kanneen biroo gad xiqqeessuu fi gatii dhabsiisuu ni dabalata. Ayidiloojii balaafatamaa kana keessatti mootummaan Bilxiginnaa paartii uummattoota cunqurfamoo hundarra dhiibbaa geessisaa kan jiru yommuu ta'u, daangaa babal'ifannaa gartuu aangoo irra jiru ammoo ittuma bal'isaa jira. Adeemsa kana keessatti sabaa fi sablammiiwwan kanneen akka naannoo Oromiyaa, Benishaangul Gumuzii fi Tigraay fa'aa kanneen naannoo Amaaraa daangessan hedduun isaanii rakkoo kanaaf saaxilamanii jiru. Addatti naannoon Oromiyaa kallattii kaabaa, bahaa fi lixaan dabalatee daangaa hedduun aleelamaa jira. Akkasumas garee daangaa babal'ifannaa mootummaa Bilxiginnaa paartiitiin deeggaramaniin itti fufiinsaan weeraramaa jira. Milishaan mootummoota naannolee kanneen paartii badhaadhinaa waliin gamtaan hojjetanii fi waraanni Eertiraa waggoota 3 fi walakkaa darbaniif waraana mancaasaa fi addaan hin cinne kana irratti bifa dhaabbataadhaan hirmaachaa jiru. Waraanaa fi ajjeechaan namoota nagaa tooftaadhaan geggeeffamu kun akkasumas duulli daangaa babal'ifattootaa kanneenii yeroo Dr. Abiy gara aangootti dhuferraa eegalee waggaa 3 fi walakkaa darbaniif adeemsifamaa jiraatus ajjeechaa fi buqqa'insi yeroo ammaa namoota nagaa Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru guddoo yaaddessaa ta'eera. Yeroo kanatti mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa giddu galeessaa waliin qindoomuun Oromoota nagaa Walloo irratti waraana bal'aa labsee jira. Amma wayita ibsa kana baasaa jirruttis daa'immanii fi maanguddoota dabalatee Oromootni nagaa Walloo haleellaa gareewwan shororkeessaa milishaa Amaaraa fi faannoo Amaaraa mootummaan deeggaramaniin akkasumas gartuuwwan isaan waliin hidhata qabaniin haleelamaa jiru. Ajjeechaan Oromoota nagaa Walloo irratti gaggeeffamaa jiru sabummaa irratti kan xiyyeeffatee fi jumlaan ta'ee manneen isaanii gubuun, qabeenyaalee isaanii mancaasuun, beeyladoota isaanii ooffachuu fi qabeenyaalee dhuunfaa isaanii saamuun qonnaan bultoota nagaa buqqisuu kan kaayyeeffatedha. Weerarri kun yeroo baatii Ramadaanaa babal'achuun matumtisaa kan mul'isu gara jabinaa fi cubbuu sirni aangoo irra jiru Oromoota Walloo irratti qabu ifa taasisa. Gareen aangoo harkaa qabu kun wayita isaan sooma irra jiran kanatti namoota nagaa fi qulqulluu ajjeesuun amantaa Musliimaa irraa hedduun Oromoota Walloo hordofan gad xiqqeessaa jira. Kunis qajeelfama bu'uuraa bulchiinsa Impaayerri Itoophiyaa ittiin ijaarame jechuunis afaan tokko, amantaa tokko, biyya tokko kan jedhu sana tumsa. Dabalataanis Impaayerri Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, eegdota Rippaablikaa, loltoota Eertiraa fi garee daangaa babal'ifannaa faannoo Amaaraa 80,000 ol ta'an bobbaasuun kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weeraraa bal'inaan itti taa'ee jira. Loltoonni kunneenis manneen jireenyaa uummata nagaa yookaan jiruu fi jireenya, madda galii isaanii, mana, beeyladoota, midhaan ooyiruu irra jiran kan guban yommuu ta'u, waraanumti kunis daa'immanii fi maatii Oromoo lafa isaanii irraa dhabamsiisuudhaaf wixineeffame. Kanaafuu ABO'n gocha weeraraa kana cimsee balaaleffachaa waamicha armaan gadii ni dhiyeessa. 1. Humnoonni weerartuu kunneen hatattamaan kutaa Walloo keessaa akka bahan waamicha ni taasisna. Mootummaan Bilxiginnaa paartii Dr. Abiy Ahmediin durfamu gartuuwwan shororkeessitoota kanneen qindeessee fi bobbaasee ajjeechaa fi manca'iinsa Walloo keessatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamaa akka fudhatu jabeessinee dhaamna. Dabalataanis walitti bu'iinsa saboota gidduutti babal'isuun kun nagaa, tasgabbii fi waliin jireenya uummattoota Itoophiyaa gidduutti dhiibbaa hammaataa kan qaqqabsiisu yommuu ta'u, akka biyyaattis Itoophiyaa irratti miidhaa guddaa akka qaqqabsiisu daballee ni hubachiifna. 2. Gareewwan Amaaraa hidhatanii jiran mootummaan naannoo Amaaraa fi addatti dhalattoonni Amaaraa dhiibbaa uumuu danda'an fedhii daangaa babal'ifannaa kanarraa akka of qusatan waamicha ni taasifna. Addatti milishaa fi faannoon Amaaraa abjuu daangaa babal'ifannaa isaanii lubbuu namoota nagaa kumaatamoota gaaga'aa jiru akkasumas
waliin jireenya uummanni Amaaraa fi sabaa fi sablammoota Itoophiyaa biroo waliin qabu balaarra buusee kana akka dhaaban ni gaafanna. 3. Ammas loltoonni Eertiraa yookaan alagaa Oromiyaa keessaa akka ba'anii fi gochi giddu seentummaa mootummaa Eertiraatiin raawwatamaa jiru hariiroo gara fuulduraa Oromiyaa fi Eertiraa kan miidhu waan ta'eef uummanni Eertiraa gocha mootummaa isaanii kana akka morman ni gaafanna. 4. Mootummoonni naannolee fi milishoonni sabaa fi sablammoota cunqurfamoo kanneen duula daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii kana irratti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu akka dhaaban waamicha ni taasifna. Addatti milishaan Affaar, milishaan Somaalee fi milishoonni uummattoota kibbaa hirmaannaa duula kanaa keessaa akka obbaasan ni dhaabnaaf. Wanti kun itti fufnaan mootummootni naannolee kunneenis miidhaa hin barbaachifne kan gocha isaanii badaa ta'e kana hordofee dhufuuf itti gaafatamummaa ni fudhatu. Maayyii irratti yeroo ulfaataa kanatti Oromoon Walloo mana, maatii fi qabeenya keessan tokkummaan dhaabbattanii akka eeggattan waamicha isiniif taasifna. Akkasumas hawaasni Oromoo bal'aanii fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa fi alaa jiran obbolaa keessan Walloo cinaa akka dhaabbattan waamicha isiniif taasifna. Uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa biyya keessa jirtan karaa dandeessan hundaan Walloo waliin akka dhaabbattan ni dhaammanna. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru duula geggeessuun, sagalee ta'uun akkasumas qabeenyaan obbolaa isaanii kutaa Walloo akka gargaaran ni gaafanna. Hawaasni idil addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga namoomaa idil addunyaa gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa of harkaa qabu kun aangoo irra bubbuluuf jecha sarbamiinsa mirga dhala namaa fi waraana qindaawaa gocha lubbuu namaan taphachuu fi biyya diiguu gaggeessaa jiru kana akka dhaabu dhiibbaa akka taasisan irra deebiin waamicha ni taasifna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Eebila 21 bara 2022 Finfinnee.